Kan boonee nama boonsisu qabna aadaa. Yaannee Akkam sin gargaarre fillee sagaleen koo baay'een bareedu kanaafan duubatti harkifadhe. Ofumaaf na dhoskite malee waan qabdu wayii natti fakkaata. Ayyaana shinooyyee waan ta'eef. Ayyee. Nkutaataa shinooyyee Qaameyaa masqaloo ina jedhamuun nu. Yaaleetiin jira jechuudha. Sagaleen koo akkam? Dandeessa sirriitti dandeessa. Kabajamtootaaf jaallatamtoota daawwattoota TV5 baga bacaqii gannaa baatanii rooba sodaachisaa irraa ceetanii boqaa birraan nagaan keessan isin jechuu jaallanna. Ayyaanni ayyaana gaarii kan jaalalaa kan tokkummaa barri haaraa bara wanta itti yaanne argannu nuuf haa ta'u jecha isin lafa jirtanitti dhandhama ayyaanaa urgeeffachaa nu waliin hanga xumura sagantaa keenyaatti turtii akkasiin taasistan gamanumaan isin affeerraa keessummaa simboo aartii keenya immoo istiidiyootti argame sirbaan nu bashannansiisee nu bohaarsee eegalsiseeti kan inni jiru. Keessummaa keenya faana immoo turtii gaarii ni taasisna. Isin hanga xumuraatti nu waliin tura. Tole egaa keessummaa keenya nu kabajjee istiidiyootti argamu keetiif guddaa galatoomi isin jechuu jaallanna. Eenyu akka taate of beeksisnu jalqabarra. Ayyee tole ani maqaan kiyya Leencoo Guddinaan jedhama. Kanan itti dhaladhee guddadhee godina Shawaa Lixaa aanaa Tukkee Kuttaayee magaalaa Goorosolee bakka jedhamtu tan baradhee guddadhee achumattan barnoota kiyyallee elementarii haayiskuulis xumure. Amma immoo egaa eeyyama rabbii ta'ee as magaalaa Finfinneen jiraachaa jira. Hojii aartii akkasuma immoo kolleejjii barachaa jira. Tole hedduu namatti tola. Mee Leencoon gara aartiitti akkamitti seene? Leencoon gara aartiitti akkamitti seente kan jettuuf aartiin keessuma kiyya jira. Isarraan kanaaf immoo bara 2000 miilineem waan jedhamu irratti aartistiin baay'ee jaaladhuu fi baay'ee kabajuu akkasuma moodela kiyya ta'e hordoffii isaatiin kanan as ga'e aartistii Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Goorosolee sana bara 2000 sana dhufee ture. Akka mana hidhaarraa bahin natti fakkaata dhufee ture. Na yaadadha sirba Getaachoo Hayilamaariyaam taphatee tureyyuu muka Oomiyaa Sololoo sirba jedhu. Guyyaa sana kaasee aartiin durumaaniyyuu xiqqoo keessa kiyya jira. Almost kutaa 5 kutaa 4 waan akkanaan baradhe yeroo sana. Yeroo sana sirba kana sirbee yeruma sana kaasee aartiin keessa kiyya dhufuu jalqabe irra caala. Achirraa eegalee aartiitti kara kanaan dhufee siin jechuu barbaada. Kanaafuu haala kanaan dambalii yookaan immoo galaana aartii keessatti makamtee jirta jechaadha. Mee hojiiwwan hanga ammaatti hojjette? Hojii akkamii hojjeteera Leencoon? Bara 2007 xumuree barnoota 2008 gara aartiitti dhufe diraamota gabaabaa diraamota akka safuu dhamdhama waan jedhamu diraamaa reediyoo kutaa waggaa tokkoof oliif itti fufee ture. Isallee OBN kan darbaa ture waatiif maatii kan jedhu akkasuma tiyaatira yeroo jalqabaatiif daa'immaniif kan hojjetessinudha. Bara 2010 waan akkana hojjennee turre amma immoo ijoollota waliin walitti gurmoofne Aarwee Entertainment kan jedhu bannee YouTube mataa keenyaa bannee diraamota garaagaraa akkasumas immoo baandii keessas yeroo tokko yeroo boqonnaa kiyyaa deemee shaakalaan jira akkasi. Mee gaafa gara aartiitti seentu sirbaanis ta'ee gama diraamaatiin ijoollummaadhaa kaafnee wanti nuti ilaalaa guddannu jira miti. Leencoon eenyudha moodeelli isaa? Akkuma dura siif kaasee isaan dura osoo aceen sirba hin baasiin dura sirboota akka Eebbisaa Addunyaa, Daawitee Mokonnan warreen akkanaan dhaggeeffachaa guddadhe. Itti aansee immoo bara 2001 aceen sanyii mootii albama yeroo jalqabaa baase isaanumaan dhaggeeffachaa guddadhe moodelli kiyya isaan jedhee yaadaan. Aartistoota keessaa immoo gama ammayyaawaatiin eenyu hedduu jaallattaa gama warra duraanii yookaan immoo gaafa aartii Oromoo keessatti warra hangafoo ta'an keessaa immoo eenyuun jaallatta? Yaani kana jedhee si ibsuu hin danda'u. Jaalala yoo osoo hin taane hanga kana amma kana jaalladha jedhee afaaniin dubbachuu hin danda'u. Namoota ciccimoo namni ajaa'ibsiifadhu warreen duraa keessaa namoonni ija tokkoon ilaalu Hacaaluu fi Eebbisaa Addunyaadha. Isaanuma ajaa'ibsiifadha. Namoota amma gara dhiyoo kana gara aartiitti dhufan immoo Hacaaluu Hundeessaa ajaa'ibsiifadhaan. Mee sirba Hacaaluu keessaa tokko sagaleedhaan nu dhageessista? Ayyee tole ani sirboota isaa hundumaan jaalladha. Kanan filadhu hin qabu. Hunduma ija tokkoon ilaala waan ta'eef. Sirbi Hacee hunduma isaadha kan jaallatamu. Mi'aati garuu irra caalaa otoon daawwattoota biraan qaqqabsiisee sagalee kootiin weelliseef jettu. Tole. Tulluu jala malkaa yaa'atu maaltu booresse taliila kana maaltu booresse taliila kana lubbuu akka tasaa ba'atu qama biyyoon nyaatu seenaan sirraan ba'atu maaltu lammiif koodeessa ganaa maaltu lammiif koodeessa ganaa hin ganu dideera anu lammii gaaddisa ofii maaliif ganu hin ganu jedheera anu hiriyaa gaaddisa ofii maaliif ganu hin ganu dideera anu lammii gaaddisa ofii maaliif ganu sirba jedhu. Hedduu namatti tola sagaleen keellee. Galatoomi.
Mee itti hafuuf nuti ayyaana waggaadha kan nuti kabajaa jirru. Qophiin keenyas qophii ayyaana waggaati. Mee leencoon ayyaana waggaa gaafa jedhamu maal yaadata? Akka mudannootti dhallee kanan inni yaadadhu. Daa'ima ta'ee abbaan kiyyaa ayyaanuma waggaan quxaaxashii kanarrattidha. Baay'ee yaadadha waan umurii kiyya guutuun hin raffanne waan ta'eef. Akka carraa ta'ee maazariin kiyya sandalii kan aarsan jiraami. Sandalii naa biti jettee na ergite. Sandalii yeroo sana shinkoosa jennu saantiba 10. Saantiba 10 lama faa shanfaa bitama yeroo sanatti. An akka carraa ta'ee shinkoosa natti kennanii sandalii sana dhaqeen saantiba farankaadhaan 5 waan akkanaa bitama. Ani dhaqeenan shinkoo sanaatiin sandalii lama biteen farankaa tokko naa deebise namichi. Farankaa tokko naa deebiseen fuudhee galchee gaafan galchuu mee refereensa diyoonaan jedhan. Amma nama bitame amma nama natti kennameen jedheen. Akkamittiin namni kun sitti kennama? Farankaa tokko nama kana bitama ati kan irraa hafeen karameellaa bittee naan jedhan. Ani immoo suma dhugumaati waan tan beeku tokko hin jiru. Fidi eessaan fida bakka deebisiifiiti shinkoo sana fidiiti kottu. Asumaan hanna jalqabda waan ta'eef amma dafii deemiiti. Shinkoo sana guutuu akkan sitti kennetti sandalii deebisiiti shinkoo sana naa fidi kottu. Gaafa naqu fidi kaasa dansaa naan jedhe namichis. Lakki sadii miti kan natti kennite lama natti kennite. Qeedhaan ajjeesuuf natti gamaa jiru. Deemi jedhe naa ari'ate. Nan galee ana sobdaa naan jedhee faazariin kiyya langee fudhate manatti na galche. Akka namni reebamutti miti kan na reebu. Isa kana umurii kiyya guutuun hin raaffadhu baay'ee reebame. Maaliif achumaanan kabajullee jalqabe abbaa kiyya inni sun dogoggora haa ta'u malee asumaanan na barta jedheeni achii booda xiqqoollee ergan ture na sossobee akkanani midhaan nyaadhullee na godhe akkati hannaan barree fi akkati waan hin taane keessa hin seennee fi asuma jalqaba jedheeni. Ammayyuu inni na namanne garuu ijuma baay'ee na reebeef naaf gaddee na gorsee akka midhaan nyaadhullee na godhe. Isa kana yaadadha ayyaana waggaa irratti. Sana booda dhagaa barnoota herregaatti qaxalee taatettaa jechaadha. Baay'ee. Hedduu namatti tola. Meegaa ayyaana bara haaraatti immoo dargaggoonni godinaalee Oromiyaa keessa jiran iddoo garaagaraatti haalli kabajaa gargar haa ta'u malee mee isin immoo naannoo keessanitti naannootti dhalattee guddatteetti iddoo tokko tokkotti gobeen ni sirbama. Dargaggoonni waliin ta'uudhaan mana manarra naanna'anii ni sirbu. Mee leencoon jireenya kana akkamitti dabarsi? Dhugaadha. Akka carraa ta'ee hin taphatama ijoolleen ni taphatu abbaan kiyya garuu nuun eeyyamu waan akkana yeroo baay'ee yookiin rukutamtu yookiin namas miidhaa kanarraan kan hafe immoo gaafa baadiyyaatti gaddeeman ijoolleen midhaan namaa caccabsuu jira asheen egaa waan baay'een sila jiruuf wayimaa isaa namaa balleessitu jedha ni jaalata nan beeka itti tola nan beeka gobee yeroo namoonni illee dhufanii yeroo ijoollonni taphachuu dhufan maallaqa hin kennaaf garuu akka ijoollee kaanii nuti gadi baanee taphannee hin beeknu baay'ee nutti ka'a waan ta'eef abbaa kiyyaa baay'een kabaja baay'een sodaadha waan ta'eef taphadhee hin beeku nan beeka garuu. Gobeen sirbine naan jettee natti fakkachaatti kanatti jirtu an akka godina Oromiyaa garaagaraatti nu shamarran illee qunni buqqifannaa irraa kaasuudhaan mee qunni buqqifannaa jechaati miti shamarran kan isaa weellisan. Dhugaadha. Kan warra dhiirotaa naa weellista jedhee yaadeen ture. Haa ta'u mee itti hafuuf nuti leencoon yeroo baay'ee sirba kabarii hojjechuudhaanidha kanatti yeroo jalqaba irratti ittiin beekamte sirba kabarii hojjette keessaa kan hedduu jaallattu daawwattoota keenyaaf sagaleedhaan nu dhageessisi. Sirboota kabarii kan hin hojjedhe sirba Abbitoo Kabbadee haa baay'atu jedhu qofa. Sirba Daawitee Mokonnan, sirba Mahammad Sheekaa, sirba Eebbisaa Addunyaa isaan kana waltajjii irratti kan nuti taphanne malee sirba tokko qofa kananii kabarii hojjedhe. Meesuma kan Abbitoo irraa dhageenyu jalqaba. Baay'ee. Yaa baay'eetoo baay'ee yaa baay'eoo seeyyeoo yaa baay'eoo seeyyeoo kottuun alaal shakkeessi yaadeoo. Ibidda jaalalaa yaa baay'eoo seeyyeoo yaa baay'eoo seeyyeoo natti qabsiiste kaa yaa baay'eoo seeyyeoo yaa baay'eoo seeyyeoo jaalala moofofne yaa baay'eoo seeyyeoo yaa baay'eoo seeyyeoo baadheetan joora kaa yaa baay'eoo seeyyeoo yaa baay'eoo seeyyeoo kottuun alaal shaggeessi yaadeoo kan jedhu. Hedduu namatti miidhagaa remix gooteetiin akka fakkaata. Remix godheen isayyuu kabariin hojjenne akkasi. Meegaa sirba moo isteejii irratti sirbiteetti? Sirban isteejii irratti sirbootaan isteejii irratti sirbe hunduma isaanan jaalladha. Irra caalaa sirba Daawitee Mokonnin hin jaalladha.
sirba kana maaf hin jaaladha sitti fakkaate seenaa wayii dhagaan guddadhe. Yeroo eebbisaa addunyaa fi daawwiteen waliin hiriyaa ta'anii turanitti hiriyaa baay'ee namoota wal jaalatanidha waan ta'eef daawwiteen yeroo sanatti eebbisaadhaaf baase waan jedhu wayii dhagaan guddadhe sirba kana. Kanattiin sirba kana filadhe namni naaf filee miti ufumaaf durii kaasillee waan hin dhaggeeffadhuuf seenaa kana obboloota kiyyarraan dhagaa guddadhe waan ta'eef sirbi kun eebbisaaf bahee yeroo jedhamu waan hin dhageeffan sirba sana baay'een jaaladha. Hanga har'aatti illee waltajjiin yeroon taphadhu sirba sana jalqaban taphadhaan. Sirbicha siif jedhu. Isaan eegaa jiranillee. Maal jedheen si fidee gaafa biyyaa baanu warra keessan jalaa namni maalluun jedha waadaan gaafa cabu adaraa jaalalaa ana si jibbee moo suumatu naa jibbee eenyu wal komataa ana kophaa dhiistee biyyan beekne dhaqxee maaliif kophaa taatan yaa shufeera daraa kee jaalallee kootiya fuutee biyyaan bahin anaan biyya ormaatti maaltu na yaadata qobaa nan hambisiin adara ka jettu kan baay'een jaaladha. Hedduu miidhagaa dhugaa. Egaa leencoon sirboota kavariirraa immoo gara weelluu tokko yookaan sirba tokko ji'oota muraasa asitti daawwattootaaf dhaggeeffattoota bira qaqqabsiisti kanatti jirtu. Mee sirbicha waa'ee sirbichaa xiqqoo haa dubbannu. Sirba kana ji'a tokkoon duraan uummata biraan ga'e ji'a tokko almost ji'a tokkoon guunne omaan jedhu waan uummanni xiqqoo ofitti fudhatee wayii natti fakkaata. Sirba kana kan hojjete ijoollota Adaamaati ijoollota cicciimoodha. Girmaa Tashoomaa walaloo hojjete Naa'ol Nagaasaa kan jedhamu immoo yeedala hojjete Simbaasuu jedha mata dureensa akkasi. Sagaleen dhagahu. Tole. Shan jijjiiruun ittoo meesuu gullichaani garaan taanaan hin ta'uun ta'a jaalalaani wal marii tollaani waliin horree shantama yaafnadhaan kan eege shan bubbultee shantama taataa yooman beeke ani jaalataan kee mufatullee sitti garaan koo har'as banaa jira ulaan koo deebituu keetuma onneen koo keekuwwan nama dinqu baay'ee damma akkamitti sitti addaa'ee isi murtee nama machaa'e kan jedhu kan. Amman beeku. Iddoon sirrii beekutti itti naaf uffatan jedhu gidduutti. Waanni keenya akkuma itti fufeettidha kan inni jiru. Miti leencoo akkam bu'aara ayyaana sitti fakkaachaa. Natti fakkaachaa jira. Reefu natti fakkaachaa jira. Dur jalqabannaan galuun tole. Mee leencoodhaaf yoon ayyaana sirba ayyaanaa jedhee daqiiqaa tokko gidduutti sirba eenyu yaadachuu danda'a? Warri ogeessa kaameraa daqiiqaa qabanii kan isaan jiran daqiiqaa tokko keessatti. Yaadachuun dadhabu sirbuma yeroo jalqaba ittiin seenensi yaadata kaamaa rakkoo qaba. Isadha kan sammuu keetti dhufa. Ayyaanni waggaanuu dhufee sirba haraa gada kan boonee nama boonsisuu qabna aadaa na of kalcha of kale na of kalcha of kale duraa bu'u of kale xinnaan keenya haa guddaatu kan jedhu. Sirba isaa dhagaasi sammuu keetti dhufucha. Sababiin isaa yeroo baay'ee yeroo ayyaana kabajnu weellisaa qofa osoo hin ta'in namni hundumtuu sirba ayyaanaa gaafa dhaga'u miirri ayyaanaa itti dhufuu eegalaa urgeeffachuu jalqaba. Dhugaadha. Mee gaafa ayyaanni dhufu leencoon nyaata akkamii nyaachuu filata? Ayyaanni irra waanuma beekame lukkuunis jira killeen jira foonuma walumaa galatti. Shamarri hojjaa lukkuutiin ni madaalamti ogummaan ishii dhiirri immoo hoolaa qaluutiin akkam kana yaaltee beektaa mana keessatti? Dhugaadha. Ani kokkeen buusu garuu faazariin erga kokkee buusee booda numan qala. Hin dandeessaa jecha. Hedduu namatti tola. Mee itti hafuufnu gaa leencoon diraamaa kanallee ni hojjedha jedheeti kan jiru jalqaba irratti. Leencoon diraamaa jalqabaa gaafa hojjetu taatoo akkamii yookaan immoo kaaraktara akkamii fudhate? Diraamaa gaafa jalqaba kanneen hojjedhe xiqqoo umuriidhaan isa amma kana hin seeqne waan ta'eef waggaa 5 dura waan akkanaati. Taatoo ijoollummaadhaaf kennanii ijoollee ta'een hojjedhe achitti. Diraamicha irratti ani akka carraa ta'e abbaan jira. Akkasuma obboleeyyan abbaa kiyyaa jiru.
obboleeyyan abbaa kiyyaa kuni waanuma maatii keessa jiru waan lafa waan akkanaa irratti wal lolanii isaantu aanii otoo abbaa kiyya faana wal lolaa jiraniin dhaqeen abbaa kiyya irratti isaan faana wal lolaa jechuudhaanis daa'ima ta'ee tanan naa waan akkanaa ture. Amma taatoo tokko taatiin agarsiistaa jechaadha. Qofti. Amma hin danda'u jechuu yaala. Tole guyyaan guyyaa ayyaanaati. Guyyaa ayyaanaa kana keessatti ati daa'ima yookaan immoo ijoollee mana sana keessaa jeequu baay'istuudha. Keessummaa mana keessan gaafa dhuftu mallattoo akkamiin jeeqxa mana keessatti? Ani illee jeequu hin baay'isu. Kaarakteera sii kenna. Ani illee baay'ee jeequu hin baay'isu. Erga jettee harme maal taate fayyaan qabdu moo? Na ajaa'ibda harmee dhugaa rabbii. Yoo waan barbaadanitti nyaatanii habaan kamaalla dhibanan. Inqicu bishaanis. Inqicuun jedhee yoo barbaadde qiccisiisuu dandeessa. Dhimma mataa isaaniiti. Maal ana kabajanii dhufanii? Yoo barbaadanis si kabajanii dhufanii si tuffatanii bahu. Kanaaf yoo maa gochuu hin danda'u harmee dhiifa manaaf godhi. Soorii. Dhiifa manaaf godhi siin jedhe. Sooriin kun maali? Soorii moo maal jettee? Harmee. Ani hin beekta jedheen baratti itti jedheen. Ijoollee bara kanaa waan isin fiddan raajiidhuma. Dhiifa manaaf godhi. Soorii jechuun dhiifamaa jechuudha harmee kanaafidha. Dhiifa manaaf godhi tole harmee. Gaawaan akkanaati. Hedduu namatti tola. Kan nuti kabajaa jirru bara haaraadha. Kana booda immoo barri haaraa gaafa dhufu waa hedduu yaadna. Miti sammuu keenyatti bara haaraa irratti waan nuti karoorfannu hedduu jira. Leencoon isa dhufu irratti maal karoorfate? Maaliin haa eegnu hawaasni? Ayyee sirriidha. Leencoon maal karoorfate kan jetteef akkuma dura siif kaasuu yaade uummanni kiyyaa leencoonii sirba hojjeteera, sirba bareedaa hojjeteera jedhee osoo hin taane akkan kana gara fuulduraatti waan gaarii hojjedhu, waan bareedaa wayii hojjedhu, waan abdii wayii narra kaa'e natti fakkaata beekte. Kanaafiyyuu isa kana tilmaamee anis hojii bareedaa, hojii uummata kiyya madaala jedhee yaadu hojii kana